Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib ishee laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan ishee laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Yookaan baay'atee daqiiqaa 10 fi sekeendii 30 yookaan sekeendii 40 jechuudha. Kanarraan kan hafe baay'ee miti jechuudha. Kanarraan kan hafe baay'ee miti yeroo baay'ee namatti fudhatu. Viidiyoon kun immoo keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif immoo faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa itobilaakmaarketiin jechaadha. Daldaalaan nu ergu sana meeqa hin dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabaleen jedha yoo qannases qannaseen jedha jechuudha. Salphumatti itobilaakmaarket immoo akkuma beekamu dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaatti yeroo 2 yeroo 3 isaa jijjiiramuu danda'a jechuudha. Utuma sana online irra jiraniyyuu hin jijjiiramaa jechuudha. Yookaan hin dabala yookaan hin qannasaa jechuudha. Itobilaakmaarket dhaabbataa miti akka baankii. Baankiin yoo akkam jabaatte guyyaa tokko guyyaa namatti jijjiirama jechuudha. Isarraan kan hafe wayiin torban tokko turuu danda'a jechuudha. Baankiin dhaabbata jechuun hin danda'ama jechuudha. Hin akka jedhamu dafee akka itobilaakmaarketii miti. Itobilaakmaarketii utuma san guyyaa tokkotti yeroo baay'ee jijjiirama jechuudha. Baankiin garuu guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokkotti illee hanga turu jira jechuudha. Salphumatti itobilaakmaarketii dhaabbataa miti jechuudha. Garaagarummaa qaba siyaatidha. Siyaatitti sekendiitti garaagarummaa qaba jechuudha. Itobilaakmaarketii akka baankii miti jechuudha. Egaa salphumatti ani karaa itobilaakmaarketiin ta'ee karaa baankiitiin illee tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdassaniin baay'ifattu jechuudha. Ani tokko karaa baankiitiin illee karaa itobilaakmaarketiin illee isin hammuma qabdassaniin maallaqa qabdassaniin baay'ifattanii mallaqni keessan amma isinii ta'e baruun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti immoo itobilaakmaarketii guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee xiqqoo hin hojjenne haalli naam mijanne waan ta'eef guyyaa har'aa immoo gaafa ilaalu baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi torbee kana keessa immoo dabalaatuma jira jechuudha. Guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufee guyyaa har'aa jechuudha. Kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koroonaa, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Akkasumas karaa baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 70 fi saantiba 36 jechuudha. Karaa itobilaakmaarketiin baay'ee dabalee jira jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 48 fi saantiba 05 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 21 fi saantiba 69. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 10 fi saantiba 95. Kan itti aanu Hoomar riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 43 fi saantiba 02. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 46 fi saantiba 38. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birii 40 fi saantiba 19. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 45 fi saantiba 42. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaaliin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birii 39 fi saantiba 46. Kan itti aanu Kuweet dinaariin tokko
karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 55 fi saantiba 64 dhugaa birriin kuweetii baay'ee dabalee jira jechuudha. Diinaarri kuweetii baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa birrii 500 fi birrii 55 fi saantiba 64 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee jira jechuudha. Kadichaanu baareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 52 fi saantiba 30. Kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yawwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 92. Kan itti aanu joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 40 fi saantiba 28. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 75. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 96 fi saantiba 43. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 05. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 70 fi saantiba 68. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 11. Koronaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 12. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 57. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 06. Kan itti aanu yemen riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 71. Israa'el sheekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 51 fi saantiba 88. Indiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 93. Kan itti aanu Paakistaan ruupee tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 60 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankota keessa guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha. Paawundota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beerut tokkicha birrii Itoophiyaa tokko hin guutu jechuudha. Salphumatti akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemenii jechuudha. Salphumatti isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Ana asirratti sadii maqaa dha'ee kan inni maqaa hin dhahin baay'eedha doolaariin. Aduma sadii maqaa dha'ee malee baay'eedha jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani Ameerikaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Sadan kana keessa garuu isin kan fudhattanii jechuudha. Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan herreegatu yookaan saabbattu jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti Ameerikaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yoo herregattanii birrii 100 fi birrii 70 fi saantiba 36 herreegatu yookaan saabbattu jechuudha. Salphumatti kanaan herreegattu malee warroonni Joordaan jirtanii diinaara miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo hergattan jechaadha. Baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin yoo hergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Keessattuu mana madaabii jirtan meeqan herreegattu guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 48 fi saantiba
0.5 jechuudha. Kanaan herreeggatu yoo kana saaphattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee diinaarri Joordaanii doolaarii Ameerikaa hin caala jechuudha. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaltoota biyya keenyaa fi biyya sanii maadhaa walii galan doolaariidha jechuudha. Kanaafuu isinillee diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Akkuma jedhe immoo Beeruut yookaan limneen immoo birriin Beeruuti yookaan limneen paawundiin biyya sanii baay'ee xiqqoodha. Akkuma dura dubbadhe akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Kanaafuu isinillee Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Egaa salphumatti warroonni Joordaanii Beeruutii Ameerikaa doolaariin herreeggattu yoo kana saaphattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.